Ayen ashama harkabune daawwattoota kabajamtoota Mubesho akkam jirtu nagaa keessanii jabaattu baga nagaa taatan isiniin jecha guyyaa hadhaa keessumaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira sababni isaas wantoota tokko gaafachuudhaafanii gaafiin koosii wantootuma shamarran yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti gaafadhaa ture warra akka yeroo jiran immoo yoo rabbi jedhee dura duubaan tokkoon dhiyeessuu jalqabeen jira kunoo guyyaa hadhaa tokko jedhee aslii isinii dhiyeesseen jira mee turtii keenya aslii wajjin goon waliin haga xumuraatti waliin tura isiniin jenna an Mubaarak Musammaati baga nagaan dhuftee aslii. Amin walumaanu isinillee baga nagaan nu eedan. Tole asliin gaafii si gaafachuufan gara stuudiyoo Mubeshootti so'amee egaan mee hawaasaan wal bariitii sana booddee gara gaafii keenyaatti ceenaa jechuudha. Dura Mubaarakaatillee miidiyaa kee kanarratti na affeeruuf baay'ee galatoomii akkuma namni guutuu na beeku namni nan beekne yoo ka gana dhalatu ta'e malee ka dhalate Injira jedhee hiyyaadu anyway ani Dr. Aslii jedhama yookiin maqaan Facebookiyyaa Aslii Onnee Saba Oromoo jedhama gabaabumatti gurraacha halkan keessaa sa'a sagal fakkaatu yoo illee namoonni sarchi godhee argata Aslii dhumaan na beekan Asladdiin Muhammad maqaan jedhama. Tole galatoomii gaafii tokko faarratti wannan si gaafachuu barbaade asliin eenyu kan jedhu ture as keessatti tuxxeetta waan ta'eef isarra darbine aslii akka sooshaal miidiyaa kanarratti asliin nama arrabsaadhaan beekamaa jedhanii namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti maxxansu miimee komii kanaaf deebii akkamii qabdaati? Nama arrabsuudhaan beekama maxxansuu qofa osoo hin taane anaayyuu nama baay'eetu karaa keessatti hin dhufee maaliif nama arrabsitaa maaliif ganda nama arrabsitaa minaamin maaliif Oromoo addaan qooddaa namni naan jedha ani waan akkasii yoo argu hin kolfaa so ani naman arrabsu hin jedhu nama arrabsan hin jedhu namni tokko argitee sirbee ofiin daawwatu garuu wanti jiru maali namni warri na komatu kuni tokko osoo viidiyoo sana dhageeffanne warra na komatu na abaaruuf natti aaru jira sirriitti dhageeffanne inni kun immootu warra osoo inni olaayina jirre bar asliin nu arrabse jedhuun saniif aareetiin maan arrabse naan jedhu jira namni an arrabsu namna yaada kiyyaan addaati nama na arrabsu amma nama baay'eetu waggaa dheeraa kan arrabsu jira nama an akka asliititti na arrabsu hin arrabsu nama yaadni isaa paartii wayii deeggaroo ta'e dhaabuma Oromoo amma afurtu jiraami dhaaba wayii deeggaru yoo ta'e dhaaba san deeggara jedhee yoo inni nama arrabse nama biraa arrabse ganda nama arrabse nama sammuukiin arrabsuun mala dhaaba naan taane tokko gida inni tolche deeggaree gida inni semootu yookiin qeequu yookiin arrabsuu waan akkasiisanii waan akkasiisan yoo angoon immoo namni akka waan ganda nama arrabsuutti ka fudhatu jira homa akkasiiti malee ani jibbaa namuu kamirraa hin qabu ganda namaati. Tole Dr. Aslii guddaas galateeffadhaa gaafiin inni lammaffaan immoo Dr. Asliin dhaaba siyaasaa kamiin deeggaraa kan jedhu gaafatamte jirta. Dr. Asliin dhaaba siyaasaa kam deeggara isa jedhuufi an dhaaba siyaasaa hundaayyuu ni deeggara deeggaruufi miseensa ta'uu godhadha an miseensa dhaaba kamiyyuu miti bilisa abaa'oo miti Kafaawu miti, Paabaa'u miti, badhaadhina miti. Yeroo badhaadhinni tolchu tolchitee jira. Yeroo inni balleessu balleessitee bira dabree hin abaara hin arrabsa. Dhaabni kamuu akkasuma haga ammaatti dhaabni ani morminiin hin arrabsin yoo jiraate I think Kafaa'uu fi Paabaa'u bakka argachuutiif kan Maraaraa Guddinaa yoo deeggaruu fa'a ta'e malee hin faarsines hin arrabsines. Wanta isaanii ganaa hin agarre jechuudha. Isa kanaan alaa gaafa duraan amma badhaadhina reefa dhufu madda mariisan badhaadhina sirriitti deeggaraa isiinuu badhaadhina taane viidiyoo odeeffaa gaafa jirru odeeffaa viidiyoo deeggaraa abaaboo balaaleffataa ture qeeqaa ture maaliif yeroo san Dr. Abiyyi illee madda marii tokkummaa nu wayya namni waan jedhamu hundi tokkummaa madda marii san
oo hunda fudhate sabni hunda fudhate oromoo hunda fudhate waan ta'eef annama yeroo san fudhate adda durummaan fudhate abiyyi makaa ijoollee amma bakka abbichuu gootu kana barsiise ijoollee amma reef dheengadda baatii 5-7 amata dhufan kana amma irree dur isaanii warri asliin ganda nama arrabsa ibsa wajjin maan arrabsa warri jedhan warra yoo xiqqaate waggaa takka dhiyoo kana dhufanii gaafa jarri sooshaal miidiyaa irra hin jirre kana jaalala abiyyi kana gurra keessatti namni naqaa ture ramadaana keessa fa'a halkanii guyyaa abiyyi kana eebbisaa faarsaa akka onne isaanii keessa gasseen bismaara asraawuleetti itti dhayaa ture akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamu tokkotti aslidha kuni ragaadha viidiyoo kumaatama jira argitee kanaafi warri amma mootuu gideesan amma aslii baraaleffatan kun abiyyi makanaa maal akka ta'e warra suuraa isaan beekne warruma aslirraa marata baratantu deebi amma aslirraa gideen abiyyiin faarsu san amma isaan warri badhaadhina faarsan abiyyiin faarsuun beekan dhugaa rabbi yeroo abiyyiin faarsu duraan mucayyoo boottee gaggabdee jira mucayyoo takka malikaa jennaa yoo beekte dubaay kana jesse nama guddaa malikaa beektan malikaan sun gaaf tokko osoo faarsu ijoollee boottee gaggabdu jira waa'ee abiyyoo anaa ta'u shamarran keessattuu jechuudha innaa namni dhaabatee galu tokko jaalala qabsiisuu harkisuu danda'u qaba malee ana biyyi faarsa akka waan hanganda guutuu arrabseetitti fudhachuu hin qaban maaliif abiyyi jimmaan bakka bu'u oromoo iyyuu bakka bu'u abiyyi mootummaadha Itoophiyaadha abiyyiin yoo qayxe ba Itoophiyaawwannas manfas jechuudha argite akka Itoophiyaa taatee qeequu dandeetta akka oromootti qeequu dandeetta akka obboleessa keessatti qeequu dandeetta akka hayyuu keessatti qeequu dandeetta akka hangafa keessatti qeequu dandeetta hulaa baay'ee itti banaadha abiyyiin kanaaf yeroo ana biyyiin arrabse ka oofee bashaashatti galchuu jira tokko bashaashatti galcha tokko jimmatti galcha tokko oromootti galcha akkasii miti abiyyi mootummaadha mootummaa biyya bulchuu akka nama dhuunfaatti osoo hin taane akka gandaatti osoo hin taane akka mootummaatii fi akka dhaaba isaa qofatti mormite komachuu yoo barbaadde akka obboleessa keetitti komachuu dandeetta akka nama irraa dhalatee sabummaa oromummaa waliin qabdanii tokkotti komachuu dandeetta akka mootummaa keessatti tokkotti komachuu dandeetta akka beekaa keessatti komachuu dandeetta waa hedduun komachuu dandeetta yeroo ati waan kana hunda osoo carraa qabdu argite maaliif abiyyiin arrabsa yookiin dhaaba isaa kana arrabsa jedhee diriin warri abiyyiin fuudhee gandatti galchu sun itti dhiphisuu jira la carraa itti dhiphisanii namicha guddaa kana namichi Itoophiyaanuu fuudhuu hin dandeenye kana fuudhanii korjoo gandaa keessa kaa'uu barbaadan abiyyi amma korjoo gandaa keessa seenume oromoo keessa iyyuu bahee jira amma akkuma oromoo qofatti deeggaroo jette biyya Itoophiyaa bulchaa jira ummata sabaaf sablammii meeqa qabu bulchaa jira ummata afaan meeqa bulchaa jira kana hunda tiin garuu dhabee moorri yoo abiyyi qeeqan fuudhee asliin jimmararra seersuuni fuudhanii korjoo gandaa keessa galchuu dhiisanii abiyyi mootummaadha jedhanii baay'ee gaariidha amma aslii toora bilbilaatiinis gaafii tokko siif dhiyaata si dhiyaachuutti jira warreen kaan barreessaniiru warreen kaan immoo hin barreessaa jiru warreen kaan immoo hin bilbilaa jiru mee warra bilbilaa kana keessummeessinee keessummaa tokkotu bilbila irratti nu eegaa toora bilbilaa irratti nu eegaa jira sana booddee gara gaafii kootti deebi'aa meegaa keessummaa keenya egaan daawwattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura yoo rabbi jedhee duraa duubaan warra Kaayiroo Ijipti keessa taa'ee laayivii waraabaa yookiin sooshaal miidiyaa fayyadamuudhaan beekamtii argatan tokko dhiyeessuudhaan qindeessinee isinii dhiyeessinaa meegaa toora bilbilaatiin immoo waan maamiloonni keenya jedhanuu gaafii jarri gaafatanuuf deebii asliin deebisu wal bira qabnee ilaaluu yaallaa jechuudha. Amma sabarreeffamaa warri bilbilaa kaasan jiran waan ta'eef sabarreeffamaa sii dhiyeessa jechuudha. Boleessa keenya Abdii Bulchaa kabajamoo obbo Asladdiin Muhammad akka nama tokkootti gaaffii ansi gaafadhuuf ayyamamaa ta'uu keetiif galatoomii siin jedha. Egaa obbo Aslii ati nama yeroo dheeraa ati yeroo nama egaan obbo Aslii ati nama yeroo dheeraaf uummata Oromoof sagalee ta'aa turtedha. Akkasuma namoonni hedduun si beeku haa ta'u malee booda akkuma duraan uummata Oromoo osoo hin qoodin dubbachaa turte dhiyeenya kana hedduu jijjiiramtee jirtaa siin jedha. Fakkeenyaaf
nama arrabsuu kutaa nama arrabsuun kun waan sirraa eegamu natti waan sirraa eegamu miti amala kee gaarii duraanii irraa gara amala badaatti akka jijjiiramtu kan si kakaase maali? Inna kuni abdi shaa wala gad na fakkaatu bara yoon. Abdi bulchaati Sigmoo Show. Abdi bulchaa Sigmoo Show Sigmoo Show. Ayyee yeroo baay'ee ijoollee maqaa Feesbuukatiin beekaa. Inni gaaffii inni na gaafateefi yoo ta'uu baadhee ganda nama arafita gaaffii jedhetti yoo ta'e jechuurraa haa eegallu. Maaliif namni baay'een ganda nama arafita atiliin jedha waan ta'eef barreeffamni isaa gorsas qabaa hedduu deebisu waan bakka gandaa sanirraati haa ka'u. Atiliin yaadadhaa waggaa tokko baatee shan dura obboleessuma kee maammee wallollee sababaan maammeen dura dhufee akkuma asirraa galan jechuudha. Asirraa galeen ani maatii asarlaa itayyaan dhaqee ganda warra tokko asilii yoo dhaqu haadhaa fi abbaan isaa afaan oromoo hin beekanii Gondarraa galanii jedhee na arrabsee marsimitti waan jedhamu tokko jira osoo anillee yaada ammaa kana yaadan horree marsimitti yoo namni arrabsee atilee deebii kennitaa fi anaaf maammeen masaanudha hin beektu obboleessa keenya. Innaa yeroo san inni akkas jennaan waa'ee kiran bira taree haadhaa fi abbaan isaa amaara jennaan aaree akka maammee qofatti osoo hin ta'in atuu dadhaanaa bilbiltanii fakkaataa maatiin keessan osoo nafin atuu osoo nafin wanni tokko osoo nafin kutaa inni itti dhalate arrabse waggaa tokko maatii shan dura sababa sunuu maaliifi laala nama yeroo arrabse san hin arrabse malee isin amaara Tigree hin jennedha. Inni garuu haadha fi abbaan isaa Gondarirraa achi galanii afaan oromoo gurra hin beekan jedhe santu na aarde dogoggoranii waan dogoggoruun uuma jiru ergasii atuyyuu na bilbiltee akkana viidiyoo akkana naan jedhe jennaan homaa gochuu hin danda'u jettee obboleessa keenya irraa qabatu jechuudha. Kuni dhugaa lafa jiru. Hagasii as garuu maammeen deemee maammeelleen artii ta'e. Gaafa artii ta'e yeroo baay'ee na arrabse. Arrabsuu saalfadhee warri arsooma kennitaniif gurbaa kanarraa qabadha. An osoo nama ganda namaa arrabsu taate maamme maan ati duraanuyyuu achii dhufte ganda sanii dhufte deebi achitti gala jedhee arrabsata. Garuu sira inni artii himateef jecha argite intuu hidhalaan warra duraa Asii himattee jechuudha. Ijoollee jimmaan arrabsine ijoollee jimmaatitti hin himan arfitti himadhe jechuu argite. Ani nama aadas safus beeku nama itti himatan hin beeku sii obboleessa keetitti hin himan jimmatti hin himan arfiidhaan jedhe miti gosa lallabate narraa dhoogadha artiin jedha. Achirraa anillee keessaa qarxannaa fakkaataa na dhiisee anillee hin dhiisee hagasii as duraanuu yeroo tokko maammee osoo walloluu yeroo tokko itti bu'aa ijoolleen keessanillee gizee ammaammee deebisu dhufanii akka wayyoo ammaammee arrabse jimmaan guutuu arrabse itti ilaaluu turan. Hagasii as maammee wal dhiifne jechuudha geenni hin bu'ee. Anyway amma rakkoo maal beektaa yeroo an amma si arrabse akka waan jimmaan arrabse itti wal ilaalu jira. Yeroo an tokkummaa arrabse akka waan jimmaan arrabse yeroo an bakka bilillee arrabse akka waan jimmaan arrabse akkasii miti. Jarri kun maatii isaanii bakka bu'an akka ayyaadutti na uf bakka bu'an hin dalaganee biyya deema malee sooshaal miidiyaa irra baanee dhaabatee garra nama arrabsina nama deeggarra nama balaaleffana biyyaa hin baane namu. So anillee akkasuma gaafa biyyaa dhufu as taa'ee dhaaba kaan arrasaa kaan deeggaraa miti maammee arrasa mubaarakiin faarsaa miti kan dhufee jechuudha. Warri ammallee hubachuu waliin naa qabani yeroo an nama tokko arrabse nama shanuu bakka tokko yoo arrabse shan kudhanuu haa arrabsu. Namoonni an arrabse sun bakka fedhan itti haa dhalatanii ganda san bakka bu'an uf bakka bu'an gandi hin erganne maatiin hin erganne ofiin akkaawuntii baratanii dhufaniimi. So ani yoo arrabsu yeroo tokko tasa haadha namaa arrabsa malee abbaa osoo arrabsine nama san qofa arrabsee geessa. Aniin abbaan arrabsin kun dhageeffatu aniin abbaan arrabsin kun akkamitti ganda arrabsa jedhama yoo kaname. Tole gaaffiin akkasiillee si dhiyaatee jira waan ta'eef gara boodaatti deebisaa qofaatti si gaafatee jira nama jabaadha. Tole asli galatoomii deebii keessin dhagaadhaan abdii qabaa. Egaa kunoo abdii bulchaa yookaan Sigmoo Show gaaffii kee tokko jedhee jalqabee jira gaaffii hedduu dhiyeessite. Gaaffii lammaffaan immoo obbo Asli siin jedhe ati namni waan gaarii sirraa eegnu garuu akka ati itti deemaa jirtu kun uummata Oromoo fi dhaloota egeree gaariidha jettee yaaddaa. Ilaa wanti isaan hubachuu qabu maal beektaa? An amma
dhaabuma badhaadhinaa kana balaaleffadhe malee wanni balleessa hin jiru. Maaliif jedhe anamma kaafaa hin arrabsu kaafaa hin deeggaru Jawariin hin faarsu Mararaa hin faarsu Baqqalaa hin faarsu Kamal hin faarsu Abiyyiin balaaleffadhe Taayyee balaaleffadhe dhaaba kana balaaleffadhe yoo dhaaba kana balaaleffachuun Taayyee balaaleffachuun Hangaasaa balaaleffachuun Abiyyiin balaaleffachuun Oromoo hin diiga ta'e ana qofa miti gajara kana balaaleffataa jiru. Gaafa Oromoonni jara kana balaaleffatan mootu wanni kun diiga hin deebi'an illee maaliif gaafa dura Abiyyi uummanni guutuun deeggaru nama Abiyyii fi Odeepaa deeggaraa ture. Amma yeroo Oromoon irra caalaan jara balaaleffatutti ani illee natti fakkaate uummata waa wajjin balaaleffadhe kanaafu duuti uummata keessaa irriba waan ta'eef gaafiin ijoo jajjabaadha. Danuudha gaafiinis gaafii tokko lama sadii afur muumaasuu yaaba. Gara biraatiis hin jedha. Rakkoo nama dhuunfaa tokkoof yeroo hedduu jimmaan irraa maqaa jijjiiruun kuulloo jechuun ni arrabsita. Kun gaaffii an sirraa qabu keessaa isa tokkodha. Isa ijoo. Jedha. Asirratti maaltu fakkaata? Anamma kuulluma kana jechuun kuulloo jedhame salageessi. Jechuun kuulloo jedhu kana yeroo baay'ee bakka dhaga'e hin beeku. Akka itti dhaga'e bakka dhaga'e hin beeku. Amma eenyuun gaafadhee nama wayii gaafadhee kuulloo jechuun barreeffama yaayaa dubbise. Kuulloo kana waan isaan beeku tura. Bakka maali jedhama gaaffiina jitaa. Ergasii kuulloo jechuun akka nama dalagatu nama dalagaa ta'e barreeffama yaayaa Bashiirii fi Muhammad bin Aljaziiraa irraa hubadhee ture. Garuu mootu ani takkaa uummanni Jimmaa kuulloo jedhee hin beeku. Hin jirus yoo jiraate inni karaa keessatti si erguu danda'a. Ani yeroo nama arrabsu warra buna guuruu achi guddate achi dhaqee haadha abbaan isaa achi dhaqe kuulloo jedha. Kanammoo kan jedhu ana qofaa miti. Kuulloo jechuun nama dalagatu erga ta'e warra dalagaaf achi dhaqe jechuu kooti malee uummata Jimmaa arrabsuu kiyyaa miti mul'ata. Takkaa mootu xiyyeeffadhee kutaa Jimmaa arrabsee hin beeku. Arsii faarsee Jimmaan arrabsees hin beeku. Kutaa kamuu faarsaa kam faarsee hin beeku. Kanaaf immootu atliin Jimmaan arrabse yoo jedhan viidiyoo waggaa abbaatii 5 asiiti. Kafan duraa dhiise ijoollummaan ta'uu danda'a, aariin ta'uu danda'a. Ana mala kiyyarraa waa malee nama arrabsu. Ragaa qabatamaatti hojii malee nama arrabsu. Waan baatii tokko amala tokko baatii 5 asii yoo dhaabni badhaadhinaa kun Jimmaan bakka bu'e ammas yoo Abiyyi Jimmaan bakka bu'e yoo namoonni arrabsu si waa ta'u abbaa biraa ta'u kan arrabsu kun Jimmaan bakka bu'e uummata Jimmaa dhiifama gaafata. Yoo uummanni kun immootu nama ganda bakka buune ta'e arras borus iftaanis amma yoo istudiyoo keetii ba'e nama yaadni sanaan ta'an kan dhukkee irraa kaasa kun hooma jiru. Inni arrabsuu miti. Inni arrabsa garuu namni arrabsuu Jimmaa akka Jimmaan bakka bu'utti nama sanii jecha Jimmaan hin arrabsu maaliif Jimma lafa Oromooti. Anis Oromoodha kiyyaa jechuudha. Rabbi tuyyuu Oromoo godhee na uume, Rabbi Oromiyaa na uume, Rabbi Oromiyaa nu kenne ati jaalatee Jimmatti hin dhalanne, ani jaaladhee Oromoo ta'ee hin dhalanne. Gaarii wal geessiru bakkee wal geessiru hin jiru. Deebii qubsaa fi darbaa naa deebisaa hartaa maaliifi gaaffii tokko tokko dhaqee na jaalala rukutaa deebitu sanarra ta'ee gaaffii kan biraa dhaqee rukutaa waan ta'eef gaggabaabsiiti deebisii gaaffiin hedduudha. Kasi gaafatamu ammas bilbilaa isinatti gaafatan tullee jira ta'a. Anis immoo gaaffii kootiin illee wal fakkaateera kun. Asli siin jedha. Gaaffiin inni sadaffaasaa jira. Jimmaan biyya akkamitti? Jimmaan biyya akkamitti? Uummanni Jimmaa hoo nama kabajaaf jaalala beekamti akka ta'e ni beekta. Ni beektaa jedhee si gaafate. Gaaffii inni ni beektaa jedheef ani Jimmaan biyya jaalalaa biyya kabajaatti beeka. Hin beektaa garuu mootu ayyee siin jedhe. Qoygaa ayyee siin jedhe. Ayyee yoo jette hawaasa kana xiqqeessuun maaltu si dirqisiisee jedhe. Ilaa amma gaaffiin gurbaa kanaa deebisee jira olitti. Olii kanaaf asii jedhe gaara deebiseera. Amma deebiseera. Erga inni jedhe ani Jimmaan biyya jaalalaatti beeka. Biyya kabajaatti beeka. Garuu mootuu warri ana arrabsu kun amala Jimmaa san hin qaban. Amala uummata Jimmaa hin qaban. Ana amma akka fakkeenyatti yoo fudhanne amma fakkeenya akka yoo fudhanne takkaa nama sheekaa Jimmaatti bu'ee beekaa? Dhageetteeti? Takkaa beekaa Jimmaatti bu'ee beekaa? Abiyyi mootummaan ajenda keessaa baafne waan Abiyyi dhala mee Rabbi Rasuulii jedhi an nama Jimmatti dhalate ka arrabse lakkaa'ee beeka. Maammeerraa eega. Maammee dura nama Jimmaa tokko jedhan arrabse tokko jedhe. Isaayyuu amma inni waraqaa arfii fudhatee bilillee arrabse tokkummaa arrabse si arrabse
Abduu si arrabse Neymar nama Quran yoo taate nama Quran ijoollee amma Abdishaa Wallaggaati fi mucaa shurrubbee kana arrabseen beeku ijoollee Jimmaati mi amma namni kurnan kun Jimmaan bakka bu'anii manguddoo Jimmaati moo abbaa gadaa Jimmaati moo haadha xiqqee Jimmaati moo bar dalagachuu biyyaa yaa'anii bar ufiin zoora dha walumaa galatti warra maqaa Jimmaatiin ol ba'an sana arrabse malee hawaasa Jimmaatii fi biyyas ta'ee hawaasas ta'ee hin arrabsine jechuu barbaade jechuudha. La ani warri an arrabse kun maammeen ala gaaf maammeen wal lollu maammeen yoo arsii arrabsu anillee gaafas dogoggora maammeen uumee maammeen hangafa keetii hangafa kiyyeen beeyta yoo inni arsii arrabsu anillee Jimmaan arrabsu ture gaafas wallaalati jechuudha. Hagas yaas garuu ijoollee kanneen nama warra mana madaam jiran kana yeroo jarri waa balleessan jaruma arrabsa malee takkaa jaraaf jecha Jimma xiqquma tuqeen beeku abbaa jaraatu tuqeen beeku. Tole Abdii gaadhagaa jirta erga yeroo maammeedhaan inni faallaa Jimmaa ta'ee arsii arrabseenaan ani immoo arsii ta'ee Jimmaa arrabsee asitti keessattuu immoo yeroo maammeen arrabse xumurarra oggaaf jecha geera sana asitti viidiyoon ani maqaa Jimmaatiin ol ba'ee hawaasa Jimmaas ta'ee nama uummata Jimmaa xiqqeessa jiraatti natti dhiyaatu garuu namoota tokko tokko ol ba'anii waan hin taane dubbatan irratti qeeqa koof arrabsuus nan danda'a kun immoo Jimmaan bakka hin bu'anuu siin jechuutti jira asli akkasiin jedhee ammas asli osoo ilaameen walii galuu dandeenyu siin jedhe wal arrabsuu fi wal xiqqeessuu aadaa godhachuun kun uummata Oromootiif bu'aa ni qaba jettee yaaddaa. Kuni bu'aa hin qabu inni bu'aa hin qabu garuu amma osoo jennu Sigimoo show gaafii baay'isaa jira malee anamma yoo xiqqaate Sigimoon jechuun kama gaafii silaa carraan ani waan gaafatamaa ta'eef na gaafataa jira malee Sigimoo yoo xiqqaate nama tara afur shan jaha anaayyuu na waa'ee na arrabsaa ture silaa inni namni akkanaa godhe anaa duraan na arrabsuun qabu ture dubara kan dhufe beekta amma ijoolleen keessan atiriin Jimma arrabsa jedhuumi yoo xiqqaate guyyatti yoo akkam xiqqaate nama shantun arrabsaa oola waajiba akka nama waajiba sanaatu beekta guyyatti bar kun suuraa kiyya balleessuun kun poosti godhuun kun laayiviin irratti dhufu yoo xiqqaate ani garuu baatitti torbaanitti baatii nama sadiitti faa ijoollee nama baay'ee kana keessa nama takka arrabsa beekta innaa kun gabaabumatti ilaameen osoo danda'ame nuguyyuu warra sooshaal miidiyaa miti dhaabbulimmaan Oromoo kun osoo ilaameen waljalatti mataa qabatanii diina ofirraa dhoogganeetti ture kana gurguddootuma hayyootuma keenya nu barsiise Oromoo waljalan deemtuu hunduu mataa dhiitatti waanuma jararraa dhaalle nullee sooshaal miidiyaa gubbatti wal godhaa jirra. Tole galatoomii gaaffii xumuraa inni dhaamsa akka dhaamsaatti si dhaamee jira egaa barreeffama namaa hanqisuunis itti dabaluunis hin danda'amu. Kanaafuu xumura irratti siin jedha dhaamsi ani siif qabu ati umurii kee kanatti yeroo waan gaarii sirraa barannudha. Egaa gara fuulduraatti rakkoo ilmaan Oromoo jidduu jiru adda durummaan hirmaattee akka waan gaarii hojjettu abdiin qaba. Dabalata ati FB irratti maqaa balleessii shamarran irratti hojjechuu akka dhaabdu kabajaan si gaafadhaa si xumuree kutii ala qalas. Asli egaa dhaamsa kana si dhaamee jira. Obboleessi keenya Sigimoo show yookaan Abdii Bulchaa egaa yaada isaatti waan jettu jedhiiti dhaamsa immoo isaa yoo qabaatte dhaamiif kunu. Yaadni bareeda nama walumaan waan gaarii hojjetee dhaloota dhufuu barumsa dabarsaa Oromoo tokkoomsu Rabbiin haa godhu yaada naa kenniteef galatoomii jedhaanii innillee yeroo tokko garuu ani namoota xiqqoon irra jiran akkuma dhufaadha malee isa guyyaa tokko tuqee hin beeku innillee waan hangafa isaa ta'eef waan bakka eegale dhabeef aaruuf ammala yeroo hedduu atli kan jedhu argaa waan akkasii san innillee doktora nama waggaa doktora Chaayinaatti barate kadhatuufaa waan akkasii xiqqeessuun isarraa hin eegamu waan san akka sirreeffatu mucaan kun doktora nama dhugu jedhee waggaa 27 barateedha doktora kabajii yoo isaan dhufan شير قولي ديوتك هذي ضد برثي نورو جريني نعم تجربة قوة. تولى سيجما شو لو قاب دي بوشة قافي نو بريس تيف قداس قال تيف بنا اللي قاب فيك دورادوان برانسيجيرا كتير بعدتي يوم تانس برانسيجيرا يلي هذا ميمي أمامو تورا بالبلاتين نمن كبامس كسوما كبا أما كسوما سن أسنادي بيوتي
gaaffii tokkoon gidduu asi gaafadha. Gaaffii kana namoonni hedduun illee gaafataniiru waan ta'eef gaaffii namni gaafate isin gaafadhu mee warri toora bilbilaatiin bilbilaa jiran yookiin barreeffamaan ergaa jiranu gaaffii ansi gaafachuu yakkeeru si gaafataniiru mee waan hafe yoo jiraate obboleessa keenya tokkummaa humnaa yookaan Ahmad Siraajiin asoosifne gaafiin si deessuudhaallee waan isarraa immoo kan biraas kan bilbiloo jiraate si gaafachiifne sana booddee gara gaafii isa kootiitti immoo ofamaa jennu deebi'a. Warra badhaadhina deeggaru malee ka paartii biraa deeggaru mal gammaan an gaafanne maali? Egaa wal faallaan dubbii faallaa gaafa amma dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi tokkummaa humnaa paartiin inni deeggaru hin beeku inni iyyuu kunoo dhufeera. Obboleessa keenya tokkummaa humnaa meemee akkam jirta? Nagaa kooti Mubee Show Studio galatoomii asirratti karaattora bilbilaatiin naaf rokeetii fi galataa guddaan siif qaba maqaa kootii fi maqaa hordoftoota Mubee Showtiin. Galatoomii meemee aslii keessummaa asliin keessummaa taddaa dhiyeeffadheen jira mee asliidha waan jettu jedhiiti gara gaaffii keetiitti. Ayyee galatoomii Dr. Asli takkana dabarsifabbiin qaba. Dr. Asli baga nagaan gara studio Mubee Show nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Baga nagaan nu eede akkam naguma fayyaadha. Nagaa baga carraa kan argattee gara studio Mubee Show itti dhufte isin jechuu barbaada. Gaaffii gaggabaabduu si qaba Dr. Asli akka nama tokkotti. Hayyee. Nagaa Dr. Asli yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti qabsoo Oromootiin shoora guddaa taphachaa turanii. Haa ta'u malee Dr. Asli yeroo sooshaal miidiyaa irratti dubbatan yeroo hedduu waan isaan irraa argu wantoota safuu Oromoo cabsuu fi wantoota amantii keenyaan illee wal addaa fi Dr. Asli maaliif jechoota akkasii fayyadamu? Gar tokkoon ilmaan Oromootiin qabsoo shoora qaxabataa gar tokkoon immoo jechoota isaan fayyadaman kun safuu Oromootiin hagam wal biratti ilaalaa jirudha. Takkan ammoo sirreessuuf hagam qophii ta'anii jirudha. Inni lammaffaan Dr. Asli yeroo baay'ee koomentii jala deddeemanii illee ni taphatu yookiin waan inni barbaadu. Sanarraan kan ka'e hawaasni ajandaa dubbii godhatee achirratti jechoota ta'aniif fayyadama. Sanaan Dr. Asli immoo miira keessa galanii ol ba'anii yeroo isaan illee nama rabsan nan arga. Dr. Asli maaliif wantoota akkanaa fayyadamanidha? Inni sadaffaan akkuma beekamu gaa Mubee Show yeroo baay'ee hawaasa keenya walitti qabee gorsoo adda addaa kennaafii ture. Dr. Asli akka nama beekaa tokkootti yookiin akka nama aktiivistii sooshaal miidiyaa tokkootti maaliif hawaasa naannoo isaanii kana walitti qabanii gorsa kennaniif wantoota immoo seera isaanii cabsan kana ol ba'anii hawaasa kaanii maaliif wajjin maaliif itti maaliif gorsuu dadhabanidha gaaffii kiyya. Okay, gaafiin kee baay'ee dheeradha. Siratti warra gaazexessaa kun haasawuu waan barataniif gaafii namatti dheeressa. Walumaa galatti yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamu safuu cabsaa akkasumas waan amantaadhaan faallaa tokko fayyadamaa maaliif barbaachisaadha gaaffii tokkoffaan? Inni asliin amala hedduu qabeeta. Amalli aslii akkuma qilleensatti. Yeroo fedhe asumatti nama mufachiisa, yeroo fedhe asumatti nama kofalchiisa. Amma namni kan mana jibbu kana dhabuu kan feenu kan dandeenye jira. Kana maaliif ragaa dhabiloo godha yookiin manguddummaa erga yookiin karaa biraatiin dhufee barbaada. Soo kuni maaliif xawwalwaalummaadha beektaa? Ani mootuu lafumaa ka'ee safuu yeroo tokko yeroo safuu cabsu yoo namni tokko guutuu ijibbaachise argite. Inni ijibbaachise amma fakkeenya yoo fudhanne ijoollee keenya amma dhiyeenya kana ta dubaraa mucaa amma kaayiroo jiru neemar kan fudhume. Ijoollee fakkeenya gaarii warreen aartan akka safuu cabsu na godhan. Amma warroota zabana kanaa keessa jechuudha. Ijoollee shamarran lamaan amma ijoollee badhaadhina deeggara lamaan maqallee miidiyaa keessatti dha'uun hin ta'u. Ani amma kiyyarratti abbaa fedhe maqaa dheeraa sarakkoo miti. Si kabajaa jecha amma ijoollee lamaan yaadumaan Siraajii sin beekaa ati sin beekaa jechuudha. Neemaar kana fudhufaa jiru dhiira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Yeroo nama arrabsan warra harree akkas godhu jira. Isaan iyyuu akka waa yookiin kaameraa waraabee yookiin dhaabatee argee hin saalfanne uummanni guddaan kun ati mootu ilma haadha akkas godhu jedhe jechuun uummata akka pootii jedhana biratti salphaadha beektaa. Gizee kana mootu waan bakka isaan jiran san hundaan jechuurraa akkas yoo jetteen namni yoo haadha arrabsite hirrifata beektaa. Yeroo baay'een ganda namaa osoo hin taane namni dogoggora warri ganda namaa arrabsa asliin jedhu hin beeku akka isaan itti yaadan. Nama yoo sirriitti itti aare wanni ati beektu haadha nama sanii arrabsa. Haadha isaa tuqaa hin danda'u namni hin dhaabata.
udhaabata amma meelaan jaarsummaa meeqa ka dadhabe akka itti nama oluttaanu kana dhaabu beekan osoo nama arrabsuuyyuu nama qofachiisan nama arrabsan arrabni kiyya mi'aaya nama hedduutu mi'aanaa jira beekta silaa inni itti mataa isaa itti mi'aa jedha yaade sumatti safuu haa cabsu malee mungkin nama tokkumatu mi'aayumma maaliif nama qofachiisaa nama arrabsa amma dhiyoo kana daqiiqaa 52 arrabsa intaroo ina arragaaga'e namitti duraan qabaa kana dhiisan dadhabe argite akka itti nama arragaaga'u qaba gizee isiin guuta duubaa fudhatte mootu dhufeetiniin nama ijoolleen naannoo isii jaalatu kan waliin qabee arrabse wala akkasii wala maarree wala tokkummaa nan duubaan fidee arrabsan jiru kuni sistemaan ittiin nama san injifatu amma gaafa kan duubaa ergan jechuun suni anamma ati na bira jirtaa innis telefoona keessa jira minum yesammoo nagar yellam wani dhaga'e tokko jiru garuu maaliif irraa nama achiin isii dha'ee boochisa himi an boochifnan dhufte isin galateeffatte isin galateeffattuun sun immoo ana carraa naa bane duuban deeggartoota irraa dhoofte yoo gurguddaa kana dhoofte wal dhooggan aha maaliif akkana jedhu dhugaa deeran beekta atteeshin waan jedhamu nama goota atteeshin kana goote deeggaraa dhabdi intaroon lafatti hafti amma duraan nama 3,000 hin laalaa kalee nama meeqa laalaa bita mooyyaa dhiboo mooyan hin boochifne deeggaraa dhabsiifne si ittiin kaafne isa ittiin kaafne kuni maaliif arrabnummaan kunuu yeroo tokkummaa fidu jira beekta amma akka nama naannoo keenyatti akka mubee kanatti maa namni ijaarrata jedhuuf immoo anamma dhugumatti ijoollee naannoo nama naannootti illee amanuuti nama Oromoon hundi tokkotti amanu dhaaba mormuun nama hin taane tokko mormuu waan biraati arrabsuu waan biraati tokkummaa Oromootti immoo amanuun waan biraati beekta nama Oromoo hundi kiyyatti beeku karaa fakkeenya kan ta'u Oromoo kutaa kamiyyuu haa ta'u dhibamee rakkate jennaan natti himannaan ana bira ta'u kuni Jimma kuni Harargee kuni Arsii kuni Walloo Wallagga jedhee bira ta'u argite beekta kan keessa jira tameeta qabu nama sanuu yoo nama kadhullee nama arrabsa akkasumatti namni mallaqee dheerka atuyyuu kanaaf ragaa gargaarsanis kutirratti guruppii keessatti waan isheen jedhe waan naan jette jira sagalee jira naan jette maa'aniin guruppii san keessa jira namni aslee nama arrabsa jedha malee na amana beekta hattuu minamina kana ijoolleen su'uudii jiran kadhattu haa jedhan malee hin amanu soo kanaafi tokkummatti osoo nama amane taate nama ganda kiyyaa yoo rakkate gargaaraa jedha yoo dhibame gargaaraa jedha gizee nama arrabsuu mootu dhaaba tokko kasii ta'e hin deeggarta nama dhaaba badhaadhinaa kana nama hunda dura sirriitti abbichuu koo abbaa jaalalaa abbaa fikirii wanni jedhan hin jiru gaafa san odeeffadha bilxiginnaan kun hin ta'uu jedhan hayyoonni gurguddaan soo duuti biyya keessaa irribaa jedhanii waan uummanni jibbe jibbuu qaba jedhee jibbeera yaadichi illee naan taane maali annama qabii iyyaadhu hin jiru Minilikiin gaafa inni Hayila Sillaasee ijaaru xiqqoo jibbe xiqqoo isin jibbe dhufee Hayila Sillaaseen dhufee ufuma kiyya jibbe waan jedhees faarsu akka jedhee deeggaruutti dhufaat maaliif nama Hayila Sillaasee ijaa hin agarre Minilikiin ijaa hin agarre waan inni godhe jedhan argaa suuraalee argaa dhagayaa guddadhe waan ta'eef yoo inni kennaa kun ka kenna jennuun kun waan kana fidee ijaarumoo sitti ulfaata si malee ta'e namni ammoo Oromoon jaalatu kunu ilma Oromootii kenna alagar isa wayya jedheetuma deeggaramane dalagaan isaa sirriidha dhibbaan dhibbatti Oromoo jedhu hin agarre ka garaaf deeggaru garaaf warri badhee taa'ee deeggaru dalagaan abiyyi dalee kun sirriidha jedhee warra isa deeggaru an argee beeku ka waliin haasa walii karaa keessatti karaa sooshaal miidiyaa irratti propagaandaa namuu jechuu badhaadhina hima jedha tokkisuma dhaggeeffataa jira ammas ajandaa komentii jalatti yookiin dhuftee komentii laabii nama jalatti kentee yookiin waan ta'e waliin dhaatee achumaan yeroo laabii jettu bolee ajandaa godhattee immoo ol baataa waan komentii jalatti kenname isa kana dogoggoratti hubatee ani komentii ajandaa godhadhee dhufu miti guyyaatti yoo xiqqaate yoo akkam xiqqaate nama sadii nama afurtu na arrabsa deebiyyuu nama kennee hin beeku suni an komentii jalatti an nama faarsuun beeku abbaa fedhe maasii amma wal bira jirra saayibaa fi faarsa beeka waan fedhe nama jira komentii jalatti nama faarsuun yaada bichaata nama kennuu natti hin turbu amala kiyyaa miti uumamu an komentii jalatti nama arrabsu faallaa yaada sanii deemuu jaaladha keessattuu laayivii faa yoo ta'e komentii san immoo ajandaa godhee hin dhufu komentii ajandaa godhachuumi nama na arrabseeyyuu ajandaa godhee hin dhufu ajandaan haa ta'u hin beekaa laaladheetuma dhufa malee tokkummaa obboleessa keessa tokkummaa deebii isaa dhageessetta ani immoo gaaffiin maqaa keetiin ofii kootii gaafadhu jira tokkummaa nagaamaa nagaama gaaffii namni as dhiisi gaafadhu dhugaa rabbii dubbachuun filooman kutuu yeroo hedduu yeroo lama sadii dhageera yeroo hedduu yeroo lama waan akkasii dhageera tokkummaatu dudduuba jira ijoollee ol baay'ee nama arrabsan kana tokkummaatu dudduuba jira yeroo jettu dhagaheen jira dhugumatti qabatamaan tokkummaan dudduuba jira moo akkuma amma
tarii ijoolleen tokko magaalaa tokko mubaarii gara tokko beekanii achirraa fudhattee ittiin rukutuudhamoo waan qabatamaan dhageessee jira. Suni beektaa hamii gafuudhaan illee haa ta'uun hin ta'u garuu maalitti yeroo baay'ee ani tokkummaan nan tuqu ana tuqa maaliif tuqa beektaa aara abdii itti ba'a. Ara absha itiba ara mucha kala chikana idayan shurube itiba ara namoota hedduu itiba beekta maaliif hanga fayyaraati sigale amma na yaada tokkummaan arabsu yoo hoggaata xixiqqoo taate malee takka inni afaan baay'ina arabseen beeku tokkummaa yeroo baay'ee na arabsa maaliif sababa qaba kun tokko tokkummaa jala deemtu ijoolleen warri nama arabsu kun yoo tokkummaan dhaabadha jedhee akka dhaabatan hin beeku sigale akkasitti tarii dhaabuleen yaadu yoo miti kun ifa gara kun tole gaaffii yoo argate injira inni as keessa yoo loluuni baate yoo gorsuu miti loleen iyyuu hin dhaabatti gartee kanaafi namuma xiqqashoo argitee hin dhagaan jettu san argite mucaa kana dhaga'iin ulaata jettu san eega duuba jiraachuun baan arrabsii osoo hin taane yoo callisee iyyuu duuba jiratti fudhatta ati amma ilma as keessaa qabaattee namni mana kana galu yoo na arrabse yookiin jaalatti yoo na arrabse Mite sarratanya tiidoo kana yoo naarrate yoo ati callifte akkuma ati irratti ergiteeti yoo gidee san bakka hin jiraanne gidee dhageettetti keessummaa kiyya maaliif hin kabanye maaliif fuudhatti buuse jechuun ni qabdamu qabdu soo amma tokkummaan kun biyya arabaa jira yeroo baay'ee ijoolleen biyya arabaa teette aslii ana bira tartee bara mubaarak aslii sodaata abduseen aslii sodaata warra jedhu jira ijoolleen zoodii jiran kun immoo tokkummaan lakki akkasii miti kaayiroo keessatti akkana jiraatama wanti waliin dhufee na qabu as keessatti kadhee malee waliin hidhama ijoolleen tun baqattoota isa mootu callisiisuuf dimokiraatiidha yoo isa dubbatan jedhi lama lola ko keessa galanii mubaarak aslii sodaata abduseen aslii sodaata waan jedhu san sammuu ijoollee sanii keessaa hin haqatee galee inni tokko kana inni lammataa dheengaddaa wanni na jechisiise gaafa ani takkitti san daruu arrabse asuma keessaa ta'u goroma kaayiroo kana keessa natti bilbilee waldaa wayitu jira naan jedhe naman naan jedhe goroma kaayiroo keessa Ameerikaa irraa nuti bilbilanii mubaarakii fi abduseen aslii sodaatanii mana isaanii keessa jimmaan arrabsaa nama jedhe jira su'uudirraalee nama jedhe jira ijooluma keessan qaasiite jarri kun maaliif sodaatanii furdinaan layyoo taate isa caalan baadhiinaan layyoo taate nama sadii toofee fi isa nama sadii mara tokkorani akkamiin mana ofiitii ka'ee kutaa jaraa dhaqee kilaasii jaraa dhaqee jimmaan arrabsaa jedha ani kutaa kana keessa taa'ee jimmaan arrabsuun wallaahi bakka fedhe ala dhaabadhee mana kiyya taa'e takka jimmaan arrabsee hin beeku waggaa tokko baatti shaniidha hin beeku engadda daqiiqa 45 haasa'e jimmaami abbaa isiin arrabsani abbaa isiin arche hin jiru viidiyoo sana irra deebi'ee ushakkee dhageeffadhe gidee sadii afur dhageeffadhe takka laayivii kiyya dhageeffadhe hin beeku gidee afur dhageeffadhe haadha arrabse abbaayyuun arrabsin namni abbaa namitti saniin arrabsin akkamitti jimmaan arrabse jedhama keessatti oromoon arsee lammata dhufee akka isin arrabsu na godhe wallaahi kun as keessa jira sheekkaamicha musuba akka isan na barreessa guyyaa sana akkanatti ati gidee hunda kutaa nama qooddaa ganda nama arrabsitaa yoo dagee tokkummaa irratti dhaaba feete garuu mirga qabda tokkummaa oromoo irratti dalagee sagaleen kee hin dhagayamaa oromoo adanatti godhate cagaraa guddaa nama isa deebi'ee malee dhageeffadhe viidiyoo kana soo yeroo duuba guruppiin su'uudii akkana jedhee waldaan ijoollee jimmaa akka ameerikaa jiru akkana jedhee naan jedhan nama guruppii ijoollee su'uud arabiyaa kana namni olii ga'oomu yoo ol ka'a gataa jedhaniin akka feete taatu tokkummaatti beeka namni illee akkasuma beeka ka Ameerikaa sunillee abbaa qaba gaafa Ameerikaa irraa gaafatan deebisaani kanarraa kan ka'e hoogganama ijoollee su'uudii kun irratti xiyyeeffatamuu qabaadha waan jedhu irraa bakka irratti xiyyeeffadhe immoo erga erguu baate ta'an deebii argadhe ani waan nama arrabsuuf qaba deebii arganaan achumaan dhusa rakkoo biyya dhiifama nama gaafanne malee maaliif namitti dhufee arrabse dhuftee isin galateeffatte warra isin galateeffatte san guutuu xiraata godhee dhufee arrabsee malee argitee bakka ati waan barate beeyta waan irratti dalagaa jirtan beeyta foormitti mootummaa ijoollee keessan ga'ee dhufe zaara fatiyaa dafee osoo isin karaa kanaan dhufe laayivii dhiifne jechisiise humaan jedhan argite asli nu dhiisise namaan nu gorse hin jenne waan deemaa jiru kana balaaleffanne jedha kun istiraateejii baan dura gaafa namitti adeemsuu dukaa beeyta fatiyaa jibilli gaafa zaaraan taabitee jibilli gaafa sigalee ijoollee keenya yoo taate hunduu keenya garuu akka walitti dhiyeenya qabdu akka xiqqoo kutaa walitti dhalatte isin dhaabadhaa jettaan miilaayiin seenaa torbaan tokko akkana godhuudha anamma kuni filaa waan hunda himanii miti akka jarri bakka dhiifne jira
والدبوتا ولا فرين دبوتا كقرآن دبتة تنيسا من هذا شو هذا أكان قوته ورا كده هوندا أرثي إلمان أكان أرثي ورا هرّي أكان itu kan buat ufte itu mah dapat daya cuma ufte apa itu hunda jadi orang kapten sogan deh jalan tuh ufi orang kan isa mau tuh beran oriate kan dah nama rasul sallallahu awalnya dia kamu ucap jual lama yo karena lain rakyat nama rasul san kuta hunda rasul wallah kita boleh terufena kamu boleh simpen tak kayak numbe kuy than le boleh terufena kamu akam tak kian itu karena jara lama lain ragal je karena immo tuh intero arafse deeb kanaaf isin arrabse deebillee argadhe amma qabbanaayira ajandaan badeeraa jechuudha. Tole tokkummaa. Ayyaama bee. Dhagaa jirta fakkaata inni kun tarii si dhibuu yookiin immoo si dinquu dhiisuu danda'a eegalallee ol baatee rakkoon qabu waan arrabsuu waa tokko rakkoon qabu tokkummaa keenya irratti hojjennaa maal jedhaa turte inni immootu waan tokko dhagayeetu deebi'ee immoo dhibbaan dhibbatti keessattuu ijoolleen kutaa keetii ijoolleen kutaa jimmaa Oromoon hundi keenya illee tokko taanusi akka kutaatti mokka walitti dhiyeenyaatti Abdishaan ta'ee ijoolleen kaan warri shamarranis sitti siquu ammas immoo haasaa kee dhaga'u dhibbaan dhibbatti kan jedhudhaan ammas immoo obboleettiin keenya tokkitti sandaaba ol baatee Mubaarak Musammaa maal jettee nu galateeffachuutiyyuu jedhu kun dudduubbaa jala jedhu jechisiisee deebii sana nu kennuu danda'e kan biraarratti waan dabalatti yoo qabaatte dabaliiti. Garaatu muraatti beeku. Yaada asirraa kaasee yaada tokko dabaluu barbaada. Akkuma beekamu anaaf asirrii waggoota lamaan darbee hedduu wal arrabsinee jechoota badaallee waliin jenneerra. Garuu sa'aatuma sana galagaluma sana dhiifama wal gaafanna. Maaliif wal beekna waan ta'eef deebinee immoo nagaa ta'aa turre jechuudha. Nuti nama dhiiraa waan ta'eef. Dooktor Asirrii maaliif shamarranii waliin ajandaa banatanii dubbatu yeroo baay'ee. Inni lammaffaan immoo yoo dhiisan yoo waan kana yoo biraa deebi'anii gorsa kennanii amma fakkeenyaaf na arrabsanii shakkiidhaan na arrabsanii ani immoo yaada isaanii nan faallisi jechuudha. Keessaan na gorsuu hin danda'anu namoota waan kana godhan kana anaaf Dooktor Asirrii nama nagaadha waliin jechuudha. Keessaan maanatti machuu dadhaban ijoollee waan kana balleessan haga hindee gorsee haga dadhabee immoo isaanii waliin hin tunduudha. Kanarratti maaliif tattanaa fayyadu shamarranii waliin ajandaa banadhaa Dooktor Asirrii. Kuni akka waliigalaatti shamarran waliigalaatti ajandaa wajjin yeroo ajandaa shamarranii dhufu jira yeroo ka dhiiraa dhufu jira beekta kuni maaliif ajandaa dhiiraa ajandaa maal shamarra wajjin banaa maaliif hojii dhiisaa ka jedhu sooshaal miidiyaa irratti akkuma dhufetti haasoftanaa hin banuu miti ammallee gillee ati gabbaan wanni wayii yoo dhufe daal ani hin banuu hin jedhu takka baalagaa hin dhufti fakkaannan dilbina baay'ee godhuudha bakki toon feesbuuka haga ganda isiin tuqinitti haga maatii isiin tuqinitti feesbuukan dhufte feesbuukan marsimittiin yoo nama daalu ta'e hin deebifamaaf anammoo ijoollee kana lamaan shamarran keessaa wanni ajandaa godhee irra hedduu jechuudha maaliif tokkoffaa jedhi kun narra gurguddaadha yeroo baay'ee ijoollee xiqqasho qaamallee taatu narra qal'aa namni maqaa dhabu tokkummaa yoo taate malee hin jiru namni biraa galee yoo umriin na dura ta'uu baate nama xiqqoo narra furdaa argite amma jarri ajandaa godhu kun yoo argite gabbinallee umriillee narra nama caalu waan ta'aniif rakkoo miti isiin guddoo suma dhufteetanii bakka akkana miidholiin qabadhu namni waan jettuuf maama rakkoon qabu yoo deebifteef illee isiin uta silaatu ayinuu gootee karaa gaariin nu goositu rabbiin jallisee akkana godhe jetteetuma ayizoo bara hojjettaanii akkanumatti karaa salphaatti ilaalamanii akka miidhatti ilaalanii shamarran ajandaa godhatan Egaa tokkee. Kammoo keessaa maana gaafattu inni jedheefi dhugaadha turan. Amma wal arrabsinee amma keessa waliin haasawu. Anama dhuguma rabbiititti feesbuuk isaa hin beeku. Peejii argaa. Peejii koomentii gizee hedduun godhaa fi riipilee guyyaa tokko qofa kenne tuffatee dhiisaa. Soo nama lakkoo isaan qabne jaarsummaa akkanaa jechuudha yoo hojjette bu'aa hin argatte. Anamma deengadda isa arrabsu ana akka kiyyatti qeeqa arrabni akkasuma beektaa. Arrabatti yoo fudhannee loomaa tara. Arrabsuu san deebii argadhe. Faalla masanuu na haa deebisu. Argite? Faalla sanuu na deebisuun isumaa laayivii fiduun jara kaawwan asham gochuun kun deebii argadheera. Akka gaafa an ol bahee arrabseeti. Mee namni duraan galgala ol bahee feesbuuka cinqu jira. Jira. Deebiidha kan namni bara wanni ol bahuuf daarektii waan kana dhahuu qaba jettee asiin dhuftaa asiin deebi'anii asiin itti fidda asham gootama gabayaan bara qabbanaa'eera. Ijoolleen keenyas galan jarri leelaas jedhan
namuu iyyuu bakka amma ajandaa dhabe rakkate warra warra arraba suusii arraba qabu cinqameera. Kana hunda maaliif ka aara natti aaru aara badaa itti fakkaatu malee tokkummaa irratti dalagee yoo namni argite diigama Oromoo waan diigite fakkaatani karaa namni hin beekne tokkummaa Oromoo san fidee agarsiisa nama argite. Kanaafi ani wama sirri jiru irratti fakkaata abbaan sirbee of hin daawwatu osoo isin Dr. Tokkummaa humnaatiin yoo nutti aartan asumaanuu maqaa Mubeeshoo dhiifama jechuun barbaada. Tolee. Tokkee. Dhiifama sii goonee jirra. Mubee carraa dabalachuun hin danda'amu. Xumurratti gabaabsiitii meemee waan jettee. Inni carraa xumuraati. Egaa Dr. Asiliin akkuma isaan jedhanii ijoollee keenyarraa ajandaa babal'urraa kaasanii wantoota hedduun kaasaa turanii. Dr. Asiliinis yeroo siyaasa deeggatan amma fakkeenyaaf mootummaan amma jiru kana walumaan faarsaa turre akkuma isaan jedhanii tishirtii isaa hojjechiifannee waliin harka rukutaa turre. Garuu haalli amma deemaa jiru kun ajandaan kun marti waan siyaasarraa dhufeetu hawaasa keessatti burjaajansa uumaa jirudha. Isa kanarratti yeroo ol baanu mootummaa kana natu akkas godhee natu akkas ta'e yeroo jedhanu ijoolleen kaanis warroota mootummaa kana jaallatan ol baaniitu aktiivistiin jaallatu yookaan hayyuu keenya kana nata akkas godhe jedhu. Sanarraan kan ka'e ajandaan kun babal'ataa deema. Waan kana nama jibbitu tokko arrabsituu yookiin Oromummaa irraa ooluma mileen ilmamaa jechuudha. Akkuma isaa waliin arrabsuun osoo jiru maaliif Oromummaa walirraa mulquun maaliif immoo jechoota hin taane wal arrabsuun jechuu barbaada. Inni xumuraan immoo Ramadaanas deemaa jiru kanarratti Dr. Asiliin akkuma beekamu yeroo baay'ee dubbifaa ture nama sooshaal miidiyaa kanarraa hangafa keenya jedhee yaada. Guyyaa guyyaan uumanii halkan ajandaa adda addaa bananii akkuma kana haasaa bulu. Sanarratti Ramadaana kanatti qophaa'anii gara kanatti waan kaayeffatanii tursa jedhu ajandaa seerumaa jechuudha. Gaabii mootummaan yereen ammalaan warra ana deebii kiyya deebisuu fi dhaabbilee siyaasaa arrabsu ganda namaa arrabsantu dogoggora qaba malee ani amma abiyyiin Oromummaa irraa mulquumi argite abaaruumi arrabsuumi qeequumi namni bar mootummaa isaan taane harka ol qabee du'aa ture bar Oromummaa irraa mulquun waan biraati arrabsuun waan biraati abaaruun waan biraati namni bar isa ajjeetuu dadhabaaf waraan isaa jira dhaabbatee duutti jirani mootummaa yookiin hiriira itti baata hin qeexa gaafii adda addaatti dhiyeessita hin dida hin arrabsita harkattuu duuta siidhee baatti ajjeesa beeta kunis maali waan barbaadatan isarraa dhaburraa mootummaan biyya bulchu tokko abbaa keeti abbaa kee yoo beelofte isatti bootta yoo dheebotte isatti bootta alamma hedduu ijoolleen keenya wanni hubachuu qaba wanni godhaanii deeggaran hin kolme gaaf tokko neemaariin asitti gaafadhee ati nu bira jirtu ta'a mootummaa jechuun maal jechuudha jennaan bakka gizee madiinii waqxaa gubatisani warra waanuma hiikuma mootummaatu hin beeynitu abbichuu koo jiraa oola dhugumara biyyitti mootummaa jechuun abbaa manaati waan jimmatti badeef mootummaan ittiin gaafatu fayyadu jira garii naannoo amaaratti badee waan badeef mootummaan ittiin gaafatu fayyadu jira innuma kana mootummaan tokko aangoo sana irra jiru lukkuu yoo duute itti gaafatamuu qabu ammallee biyya kana fudhu ramadaana taa'e kama baatee mul'atan namni tokko gabbaatee saraatiin jennaan namni saraata dhiisa miti yaadataan mootummaa akkasii kana barbaada kama abbaa idallee yoo ta'e ka akkanaa kana osoo ta'e mee amma anaa gafedhe osoo waan fedhe si gore osoo anamma si bira taa'ee akka ijoollee jettu san mana kana keessa taa'ee libii waraabee si arrasee waan agoota dhumuutu kun nama lakkii biyya kan ta'uu waliin godhamu wanta akka waliin godhan ina mootummaa abbaa illee yoo ta'e daayirekti akka niititti nama bulchu kun argite wanni tokko osoo hin banne namuu gabbayee nagee hangalee jiraate of deebi'a osoo waliin tu'inetti mootummaa akkanaa ta'e illee bareeda yoo dimokiraasii dhugaa sanis ta'e bareeda amma keenya kun maal ta'e beektaa wanni gizee hunda Oromummaa irraa mulqamee gizee hunda abiy jedhamuuf bakka maal giddeellashi maal na galchee maal na dhibee tokko argite anama abiy mootummaa natti fakkaata maaltu na dhibe ka fedhe haa iyyuu ka wanni fedhe haa basu abbaan fedhe haa minaa gabbaan waan jedhamu mootummaa abbaa irratti jechuun kun nuti biyyi nu jiru kun mootummaa abbaa irratti namni tokko isa arrabsuun dhooggara biyya irratti dhalaa yoo xaqqabde bar biyya kanatti xaqqasan ijumaa yoo xaqqabde bar waggaa sadii dhabda biyya kanatti dhalama yoo xaqqabde mootummaa abbaa irra yoo taate ka kanarra abbaa irra hin jiru namni waliin tokko nagayaan gabba'ee garuu hin du'u ka waa'ee isaa dubbate qofa achitti rasaasa mataa keessa dhaan malee. Tole
Kanaafi abiyyiin wanni oromummaa irraa mulquu maal jechuun barbaachiseef akka oromummaa irraa mulqu kasafuu cabsee isaa rabsuumi namni mootummaa tokko hin ta'iniif fuula isaa duraa dhaabbatee du'aa jira bakka isaan akkanumatti ilaallatanii arrabsu. Tokko faarsuu tokko daaraatti naquu moo maal jedhee tokko. Jarri kun immoo warri deebiinaa deebisuu dhufanii anuma fakkeenyaaf amma naa gara yaada tokko dhaaba siyaasaa tokko deeggartee yookiin faarsitee dhaaba tokko akkasii tokkummaa. Ajandaan keenyan dheerataadha malee yaada asii kanarratti mootummaan tokko waan biyya sanaa keessatti ittumaan arrabsamaa jechi jedhu sun dogoggora. Maatii tokko keessatti abbaan abbummaa gaafa abbaan hin jirre obboleessa hangafaatti gaafatama. Gaafa abbaan ollaa maatiin kun hin jirre ollaatti gaafatama. Gaafa ollaan hin jirre ganda sanatti gaafatama jechuudha. Waan naannoo sanatti bada. Mootummaan akka mootummaa osoo jiru wanti hundinuu mootummaadhaan arrabsamuu qaban yaada dogoggoraatti kun ajandaa keenya dheeressa. Carraa lamitti deebina. Garuu mootummaan tokko heera tokko kaa'ee jira. Heerri jalatti bulu Oromiyaan mootummaa qabdi. Fakkeenyaaf waan Oromiyaatiin federaalii yeroo itti arrabsamutu jira. Haa ta'u malee mootummaan arrabsamuu qeeqamuun deemokiraasiin kun amma fakkeenyaaf Tiraampaa paartoonni irraa fadhiisu saadaanii irra darbu kun deemokiraasiidha. Maaliif nama sana yookiin gosa isaa arrabsanii nama sana cabsu osoo hin taane akka deemokiraasii tokkotti itti fayyadamu. Deemokiraasiin maal akka ta'e hubatanii isa kanarratti aktiivistii fakkeenyaaf obbo Jawaar Mohammadii yeroo inni OPDO ta'u nuti soolii jedhaa turan fakkeenyaaf jarri Dr. Saliim Faan dhiibbin sabaa jedhaa turanii gaafa Jawaar achi bahu ilma Minilik waan jiru achi keessatti argamaa ture waan kun ilaalaa turedha kuni yeroo kun argamaa argatu OPDOtti fakkaatu dhiibbii malee jiru jedhaa turan aktiivistii jedhamu gaafa achi raafuu bahu Lagi ilma Minilik jecha jirutu uumamaa ture achi keessatti. Fakkeenyaaf kun maalirraa maaliif barbaachise? Namatti amanamuu kaayyoo tamanna. Kaayyoo Oromummaa yoo ta'e Oromoo waan qabsaa turee fi waan qabsaa jiru qaba. Lafaa qaba. Waan dhiigaa isaatti lafa isaatti cabsataa ture. Wanni nuti deemaa jiru kun kaayyoo Oromummaati moo kaayyoo namummaati yookaan namatti amannee deemaa moo Oromummaatti amannee deemnaadha. Nama tokko faarsanii tokko arrabsu. Isa kanarratti jechuudha. Isa kanarratti maal sitti fakkaate gaafa dhugaadha namni hundi abiyyiin deeggaru suni dhaabni amma badhaadhinaa kuni ODP ture. ODP'n dhaaba Oromooti. Amma nuti sirriitti hin baranne warreen dura baratee hayyoonni Oromoo hedduuni paartii badhaadhinaa kuni badhaadhina jalatti ofii waama malee loogoon isaa wanni hundi siyyimeen isaa Amaaraa jedhan Biltsiginnaa Oromaa jedhan. Isuma dhugaa mootu loogoon isaanii afaan Oromootiin hin agarsiisu jechuudha. Gabaabumatti amma yeroo kanatti dhaaba Oromooti kan jedhamu amma ka akka Itoophiyaa hunda waliigalaatti amma ka paartiin badhaadhinaa kun Itoophiyaa hunda madda marii kan hammateeti akkuma warra badhaadhinaatti yoo fudhan. Kanaaf dhaabni kun Oromoo hin ilaalatu waan Oromoo carqisuuf keessaa hin qabu nuun taane warri duraan qabsoo kan dura dhiibee as hin gahe yoo jedhe nullee warri isaan irratti dhufnee Oromummaa kennaa isaan irratti baranne. Dirqama nama deeggaruu osoo hin taane waan hayyoonni Oromoo jedhan fudhan. Anamma fakkeenyaaf haqa abiyyiin faarsa Jawaariin faarsa hin beeku. Siigale. Jawaariin takka jawwee koo minaamin liibii takka iyyuu waan waa'ee Jawaar haasaa hin beeku. Yoo gisee hangaasaa faarsu akkana jedhe malee hin beeku. Nama deeggaruu osoo ta'e halkanii guyyaa jawwee koo jecha oolaa jechuudha. Balaaleffachuu dhaabni ani haga ammaatitti ittiin duulii yoo jiraate kaafaa fi paabaa'oo qofa tokkummaan hin beekan nama abaa'oo balaaleffataa ture gaafa OPDO deeggaruudhaan sababaa jarri hin gallu bosonaa jedhaniin sababaa jarri hin araarannu qaama sadaffaa baraachisan hin beeka tokkummaan sirriitti wal beekna tokkummaa jechuudha. So gaafas OPDO faarsaa isaan balaaleffachaa ture maaliif akkamitti isin lamaan jirtu isin lamaanuu dhaaba Oromooti ilmaan Oromooti qaama sadaffaa maaliif barbaachisa waan jedhurraa kanaaf warri mootuu haga ammaa dhaaba kafaa'oo kana hedduu faarsallee hin beeku sheer yoo godhe malee waan irraa faarsullee hin jiru hin agarre eega silaa waan addaa tokko waan isaan dhaaba badhaadhinaa kanaan addatti uummata miidhan yookiin godhan hin agarre dhaaba kana lamaan akka maalii fi ka maraaraa jechuudha. Ka abaa'oo silaa hangafaa ka namni hunduu komotaatuma yoo fedhe komotaa yoo fedhe simataa yoo fedhe deeggara pilleen akkasuma akkanuma jechuu barbaada. Tolee tokkee. Yeroo siif kenname fixatteetta. Eeyyanii galatoomii
Besho carraa akkasii naaf kennitanii gaaffii deebinaa waliin gochuu keessatti gubbaadhaan jedha Dr. Asii. Ani immoo asirratti yoo isa waa gaafadha. Tole innis immoo afaan malufteen gaaffii sirraa qabeelaa jira. Tokkummaa yeroo baay'ee ijoolleen keessan irra hedduun asliin uummata Jimmaa arrabsaa, uummata Jimmaa arrabsaa jedhanii waan kana akkamiin ilaaltan? Kuni yeroo baay'ee wannan sirraa argu uuma amma hargurraa yoo naasee malee yeroo baay'ee waan kana hordofnee akkuma beekamu as dura illee yeroo tokko ni dogoggortaa garuu haala yeroo dhiyoo kana keessa asliin Jimmaan arrabsuun argine yoo dhugaa dubbannaa ta'e tarii hordofneen illee hin danda'ama waan sana jechuudha. Yeroo baay'ee irraa argu keessaa haadhuma nammas wanni amma ajanda waan kanaa ta'ee jiru ajanduma lola keessummaa kanarraa yookiin dhaaba siyaasaa kanarraa tarii haadhuma nama gaggeesse kanarraa waan ta'e malee kophaatti Jimmaa warraa akkasii jedhu yeroo baay'ee sin argine jechuu barbaade. Akkan foon dhugaa dubbadde kun yaada dogoggoraati. Mas immoo inni rabsite yaadu garuu ajandaa tamma bantu kanatu loota Jimmaa yookaan loota akkasii yeroo jedhu maqaa ganda sanaa waan tufu malee Jimmaan kophaatti baastee inni rabsite argeemte kun. Isa yoo taate moo maa isaan qofatti dhagameree dulloota artillee jedhatuma oola. Hundaa ilma jedha sanitti. Ishii kana wal qabsiisee waan si gaafadhu qabaatee fi waa'ee arsiitii waa'ee Jimmaadha. Wal qabsiisee waan si gaafadhu qabaatee fi. Baay'ee galatoomi kamiyyuu sanuma sirraa. Galatoomas isa kana waan gaafadhu qaba obboleessa keenya tokkummaa humnaa yookaan Ahmadiin Siraaj guddaa si galateeffanna. Ulfaadhuma beeshaawattis akkasitti yaada narraa gochuu keetii ulfaadhaan isiniin jedhaa galatooma ulfaadhaa. Galatoomi jennaanii obboleessa keenya tokkummaa humnaa yookiin Ahmadiin Siraaj. Egaan gaaffiin jira sooshaal miidiyaa irraa yookiin toora bilbilaatiin gaafataa turre kana fakkaataadhaaf nama tokko nu jalaa fi jira tuunni dhufee illee silaa bareeduma ture amma gara gaaffii gootitti dabarfadhaa jechuudha. Amis ganaan si gargaarsa. Dadhabdee. Sa'aatillee. Bishaanis dhugaa lama. Bishaan maaltu jira dhumeera. Gaaffii nama si dhiyaatee jiru. Gaaffii si dhiyaatee jiru tokko waan ajaa'ibaati. Viidiyoo dheengaddaa tokkittii sandaaboo ittiin doorsisaa yookiin ittiin sodaachisaa turte sun dhugumaa rabbiitti kan tokkittii sandaabooti si jira. Abbichillee maqaa isaa ibsuun barbaanne dhugumaan kan tokkittii sandaabooti jettee amantaa. Walumaa laallu. Ilaaluun gaarii gaafadhu waan jedhame si gaafataaraan waan sooshaal miidiyaa irraa. Ilaa maalitti beektaate nama baay'ee gaaffii kana gaafata. Viidiyoon kun dhugumaan kan isiitii waan jedhu amma atillee walumaa laaluu jennaan didde garuu mootu ani viidicha bira taa'ee hin waraabne dhaqee hin waraabne isin kan jirtu biyya biraatti akka jiru kaayidoodha. Natti ergame kan isiitii jedhame natti ergame. Yeroon akkatti ilaalu immoo shaashii wal fakkaata, fuulli kun wal fakkaata, duubni sinaa duuba kan duuba jiru caqqii malee wal irraan jiru kanumaan marrajaan ta'uma itti dhiyaate tokko yoo sitti wal fakkaate. Amma wal fakkaachuu illee dhugumatti siin jedhe bula. Dhugumatti gaafichi dhugumatti kan tokkittee sandaaboo jettee ragaan baataa. Kan isima fakkaata kun wagatti natti galmee. Isima fakkaata. Isima fakkaata. Abbaa gaaffii kanaa maqaa kun dubbatee waan jetteef gaaffii keetti si dhiyeesseera deebiillee akka si kenne kanattan si dabarsa. Ammas immoo gaaffiin inni gara xumuraa geenyerraa mee daawwattoota keenya xumuruu kanarraa hin fagaatinaa sheer godhaa laayik godhaa sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa mubeeshoo. Akkuma shamarran dulloota Jimmaa jettee dulloota jettee maqaa wamtatiif illee shamarran Jimmaa tokko tokko arrabsitutti shamarran Arsii jettee dheengaddaa dula wayii bantu yookiin immoo waan ta'e wayii waan tokko lama lulluuqqatteetta jedhan haa ta'u malee oolee tumbulin dhiifama gaafatee shamarran Arsii jedhee arrabsee ka'e deebi'ee immoo shamarran Arsii dhiifama naa godhaa jedhee dhiifama gaafatee maal shamarran Arsii maali immoo shamarran Jimmaa maali kanaafi nu waa malee miti sababa qabna asliin abbaa gandaatiin miidhagnu fi seenaaru deebii kee gabaabsite. Inni maal dhugaadha wantichi ani isatillee gaafatte wallaahi nageenya dhiifama. arrabse illee
gaafate illee dhiifama. Maaliif beektaa? Ani yeroo shamarran jimaa arrabsu takkaa fiidee akkuma adala hantuun dhigee waxabadii seentu koomentii yaa dhufti. Ta'a arrabsu sun. Ta'a arrabsu sun. Argitee? Takkaa mootuu waa jetteetuma ofuma afaan na buutee arrabsa malee ajanduma godhee shamarran jimaa irraa dhukkee kaasuu qaba jedhee takkaa laayifii seenee beeku. Akka adalaa dhufte mootu dhukkee irraa kaa bakka ishee dhufte hin beekamu yookiin maqaa jijjiirattee maqaa jimmaatiin dhufte ta'a homaa gochuuf hin danda'u. Garuu shamarran arsii waan dhiifama lagaafachaa jira. Tokko ajandaa godheetuma jara arrabsuu seene. Arrabsuu seene waan arrabseeftu jira akka itti arrabsee jira ergasii mootu deebi'ee dhiifama gaafata. Maaliif tokko wanni an arrabseef sun hunda bakka bu'u. An hunda walitti qabee arrabse. Badii intaloo takka lamaatiin badii lamaaf arrabsee takka irra taree fi lama irra taree fi arrabsee haadaan maqanimaa fi warri gara kaayyoo qabu dagataa jiru kaayyoo bitara taatee arrabsee ergammoo isaan karaa garaagaraatiin duula bananii uf yaadannee baga nu gorsitee baga nu arrabsee maan arrabsee biti gizee isaan wal keessa kaasan suuraa kiyya gara olii ari'uu eegal sa'a 24 isaan xiqqoo himatanii eegee dhufee dhiifama gaafadhee irra taree fi jechuudha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif namni shamarran argee dhiifama gochuu duraan nama arrabsuu malee dhiifama nama gaafadhu. Kanaaf gaafatte jechuudha. Gaaddummaa osoo hin taane shamarran arsii gabbarri yerallee wuddiidha. Anillee nama ganaa fuulduratti shamarran arsii kana laalee fuudhuu. Tole gaaffii si dhiyaatanii hedduudha. Haa ta'u malee irra si gaafataa warreen gaaffii dhiyeessitanii dhiifama naa godhaa isin jala isin qoffalchaa. Amma gara gaaffii xumuraatti si keessaa obboleewwan tokko tokko uumamas keessattuu Saawud Arabiyaarraa tikseeree nuun jechuun kun sirriidha jettee yaaddaa? Yookaan hin iidha? Tikseeree kun amma isaantu balaaleffata malee ani gaafa isaan Suudii matan hin beekne nama Saawud Arabiyaa dhaqee fi 50 re'ee eegee beeku soo re'een kabajaadha foon isin nyaatanii aannan isin dhuganii Oma rakkoon qabu waan bareedan arrabse namni kan karaa dura arrabsaa jira. In bakka jedhame sirriidha har'aan kun sirrii itti yaaddaa sinee. Arrabichi sirrii miti. Tole gaaffii gabaabaadha kanas xumureera. Sirrii miti sinii jedheera. Amma gara fuulduraatti maal yaaddaati? An gara fuulduraatti mootummaa lama jedha. Tole rabbi jaataa isheenna. Xumura irratti immoo ergaa xumuraa qabaatte dabarfadhu. Gaaffii koo xumureen jira. Ergaa dhiifama guddaa. Asliin maaliif gargaarsa irratti hirmaanne? Sorry. Abbaa gaaffii kana dhiifama naa godhee deegdeettinte dannan dagadhee. Asliin nama labsuu malee maaliif waa'ee gargaarsa irratti haa ta'u namoota hedduutu dhufee si daawwata. Kanuma keessa maaliif waa'ee gargaarsa irratti hin hirmaanne siin jedhu egaa waan beeku sinan beeku waan ta'eef gaafata sanaaf deebisi. Gabaabsiti. Namni akkas jedhu sun nama gizee nama arrabsu qofaan dhageeffatu ta'a malee asliin arraba irratti ni hirmaata siyaasatti ni hirmaata nama koomishuu irratti ni hirmaata bakkeen asliin itti hirmaatu jiru sooshaal miidiyaa kana gubbatti soo anamma gargaarsa irratti ni hirmaatu asliin namni jedhu nama mataa likkii hin qabne likkii hin jirre yookiin sooshaal miidiyaa fayyadamne rakkoon kiyya maali beektaa gargaaraa jedhaa akka gargaaran ergaa dabarsaa gizee namni sun gargaarame fidee nama dhiifama galateeffachiisu ufillee warra kenneef kana galateeffadhu rabbiif gargaara waan ta'eef callisa ergaa sun akka taru tokko akka itti nama gargaarsisu nama sagalee ta'u yeroo namni rakkate sun akkaawuntiin akka kennate lakkoofsa isaa ofii kamaatii isaan akka kennate dhufee kun lakkoofsa eegaluutu irratti achirratti gargaara ergaa biraan ga'uudha baran ergaa biraan ga'a abbaan rabbi raafisee hin gargaara kun du'aayii godhaafi ka fedha hin dhiisa sanboota gizee abbichi gargaarame mootu baga rabbi si milkeessee jedheetuma dhiisa kanuma kanaafuu gargaarsa irratti hin hirmaataa jechuudha. Injiru mana namni asliin sagalee nuun taane jedhu yoo jiraate haafine. Maaliif hin hirmaanne yaabanii nuun taane tuntee maaf hin hirmaanne qoda nama rabsu sana dhiisee yeroo na gargaarsi barbaachisu kana keessa gargaarsatti hirmaachuu qabaadha. Egaa xumura irratti sirriitti hirmaanna namni rakkataa yoo jiraate haa mul'atu. Tole namoonni rakkoo keessan ibsachuu barbaadan rakkoo keessan nan dabarsaa isin jedhaara xumura irratti ergaa dabarfattu yoo qabaatte gamanumaan si affeereen jira. Xumura irratti ergaa dabarsu yoo jiraate hin jirulleedha. Wanni dabarsu yoo jiraate akkuma namni hunduu beeku ani kun nama hin nyaadhu hin dhugu jedhee waggaa 27 barate. Doktora
doktora jennaan immoo namni baay'een ergaa dhukkubni kun dhufe akkaataa itti fayyadama dawaa isaan gaafatanii an doktora jaalalaa fiqiriiti. Kanaaf akka ammichaanitti baradhetti dawaan dhukkuba kana wal fuudhuudha. Shamarri mana madaam jirtan gadi yaa'a heeruma osoo ati achi keessatti dhukkubni kun si ajjeese kun illee dhiirris mana du'e addunyaa kanarraa dhalli namaa dhabamuuf deema jabaadhaa wal fuudhaa. Tole egaan daawwattoota Mubee Show guyyaa hadhaa qophii anaa dhufu Aslii yookaan Dr. Aslii walii wajjin taasifnee asuma irratti xumurree jirra. Kana booddees namoota isinii affeeramuu barbaadan bilbilaan illee affeeruu dandeenya qaamaan yeroo kana keessaa namoota isinii affeeramuu barbaadan gaaffii keessan dhiyeeffatanii keessoodhaan meseenjeraan toora yuutuubiitiin wal arginee gaaffii keessan dhiyeeffatanii nan isinii dhiyeessee isinii gaafachuudhaaf qophiidha. Tokkummaan humna inshaallah rabbi jedhe tokkummaan nu hawwaaru inuma dhufa jennee yaannaa. Egaa hedduu Dr. Aslii maqaa daawwattoota Mubee Showtiin hedduu si galateeffadhaa galatoomii. Sagantaa taanurratti Neemar Fuwaad isiniif dhiyaata waan ta'eef namoonni Neemar Fuwaadiin gaaffii feetan nu gaafadhu jettan isiniif gaafannaa toora meseenjeriitiin gaaffii keessan tokko lama jettanii nu dhiyeessuu dandeessu. Yoo barbaaddan maqaa keessanii wajjin yoo hin barbaanne immoo ergaa keessan qofa biraan geenyaa Neemar irratti gaaffii qabdan dhiyeeffadhaa isiniin jenna. Galatoomii Dr. Aslii. Thank you.